Abdii jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan Shumiidha. Guyyaa har'aa qabadhee kan isin dhiyaadhe itti fayyadama teelee birrii wajjin wal qabatee waan tokko kan jiran waliin ilaalla jechuudha. Teelee birriin normaalii dijiitaal peementii raawwachuuf kan nu gargaaran keessaa isa tokkodha. Pilaatfoormii dijitaalaa qarshii ittiin sochoosuu dandeenyu ta'uu isaati. Isa kana hundi keenya hin beekna waan ta'eef garuu itti fayyadama isaa irratti xiqqoo rakkoon hin jira waan ta'eef hawaasni keenya yeroo baay'ee hannaaf hin saaxilama waan ta'eef isa kana akkamittiin hojjechuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Inni jalqaba appilikeeshinii teelee birrii akkamitti buusuu dandeenya kan jedhu kan nuti ilaallu. Appilikeeshinii Play Store irraati kan inni buunu karaa lama fayyadamuu dandeenya. Inni tokko appilikeeshinii buusuutiin fayyadamuu dandeenya. Inni garbiraa immoo USDD yookaan urjii 127 masalaalee goones fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Amma kan nuti ilaallu akkamitti appilikeeshinii irratti fayyadamuu dandeenyaadha. Play Store keessa seenuu danda'uu qabna. Play Store erga bantanii booddee Play Store irratti teelebir kan jedhu teelebir jennee taayipii goona barreessina. Teelebirrii erga barreessinee booddee inter goona. Ani fe'ee waan hin jiruuf open kan jedhudha kan inni fidu. Ammamtu daawunlood godhee kan jedhu sana irratti hundootanii isa sirrii ta'uusaa piroodakshinii teelee ta'uusaa sirriitti erga ilaaltanii install kan jedhu pirooses gootu sini ani install godhee waan hin jiruufi open hin jedha. Open gaafa jennu lakkoofsa bilbilaa duraan yoo galchitanii jiraattanii lakkoofsa bilbilaa keessan qabatee hin dhufu taanaan garuu haala kanaan +25 jedhee 9 jedhee jalqaba lakkoofsa keessan taayipii gootanii next kan jettu sana tuqxuu bakka moobaayil nambar jedhutti kana yeroo gootan garuu daataa keessan banuu danda'uu qabdu. Daataa bantanii sana booddee lakkoofsa bilbilaa keessan erga galchitanii next gaafa jettanii piinii keessan yookaan ashaaraa akka galchitan siniin gaafata. Erga piinii keessan sirriitti galchitanii gara daashboordii isaatti yookaan odeeffannoowwan appilikeeshinii teelee birrii jiran guutummaatti qabatee dhufa. Erga kana argattaniiti gara gajjallaa home payment application account kan jedhu jira. Akkaawuntii irratti tuqxanii log out kan jedhu har'aaf asirratti ilaalla paartii waan isaa jechuudha. Linkiiwwan barbaachisoo ta'an description box irra sinii kaa'a. Linkii irraa daawunlood godhattan isa sirrii piroodakshinii teelee sinii kaa'a waan ta'eef achirraa daawunlood gochuu dandeessu. Har'a paartii waanidha. Paartii 2 akkamitti payment raawwachuu dandeenya yookaan kaffaltii akkamiin raawwachuu dandeenya akkamittiin immoo nagayeessa erga kaffaltii raawwannee nagayee akkamitti daawunlood gochuu dandeenya kan jedhu kutaa kutaadhaan qoqqoonnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoo isinitti tole yoo barnoota irraa argattanii itti gammaddan yoo ta'e subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Galatooma.